Oromo TV akeka hayotai Oromo TV galfata dalota Oromo TV hawi jarraf ture Oromo TV mulata egere Oromo TV odefanno si awa Oromo TV gaf kulkulawa Oromo TV darra amanama Oromo TV falma hakanama Oromo TV lo wala bumma Oromo TV tu bilisumma Oromo TV tu bilisumma Oromo TV Oromo TV the technology Oromo TV yonalan sadarka Oromo TV sagale Oromo TV fokagan Afrika Oromo TV wal arga sabduta Oromo TV harsa yarhunda Oromo TV tadil adunya Oromo TV Oromia Kenya Oromo TV rade bubaha Oromo TV fokoma uftaha Oromo TV Oromo TV daawwattoota Oromo TV bakka jirtan cufattu nageenni badhaadha qopheessan sagantaa har'aa anka diroo elemooti keessummaa tokko as studio kana qaba na waliin ka jiru Dr. Awwal Qasim Alooti. Dr. Awwal Qasim Aloo London jiraatan biyya Ingiliiza jechuudha. Achi gara Minnesota kan walgahii waggaa yookaan ammoo koraa waggaadhaan ta'u ka Risaala International sadaffaa gubbaatti argame waliin irra haasawee mata dureen waan sochii musliimoota Itoophiyaa keessattuu rakkoo isaan mootummaa Itoophiyaa waliin qaban sun irratti har dubbachuu deeme Dr. Awwal rakkoon amma kana biyyi san keessa jirtu keessattuu wal dhabbiin hordoftoota amantii Islaamaatii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru maal akka inni ta'ee fi amalii rakkoo kana maal akka ta'ee fi keessattuu warri biyya ala jiraatu rakkoon kun akkasiin furmaata argatuuf gumaacha yookaan ammoo gahee akkamitti baachuu danda'a waan jedhu irra dubbatee jira. Dr. Awwal gaafiif deebii kana jechuun hayyamnu kan itti yeroo kan gabaabduu mal kan qixxeedha isaati Minnesotaatti sila Londonitti isaati ganamaati kan hundaayyuu dandeetee yeroo nuu kennuu kan keetii fi hedduu galatoomsin jedha. Pleasure. Dr. Awwal jechuun dogongorallee gidduun obbo Awwal fayyadamuu danda'a dhiifamnaa godhi yookaan Awwal sin jedhe siyaamuu danda'a. Anaaf si durii waliin barannee wal beenna. Of course. Sanii fi akkasiin jedha jechuun afaanti na barate akka baradhu sun siyaamuu danda'a. Awwal sunaan jettee natti tola. Ayyaa haa ta'uuti akkilachuu jechuu danda'a. Wanni asi gaafachuu barbaade jechuun har'a yoo dubbattu jechuun bakka koraa kan gubbaatti rakkoon keessattuu amantii keessattuu ka warra amantii Islaamaa hordofuuf mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru maal akka inni fakkaatu jechuun warra bakka walgahii kanatti akka gaariitti ibsitee bal'inaan ibsa kan ta'eef jirti. Garuu rakkoon hedduutu jira rakkoon mirgi amantii kabajamaa hin jiru waan jedhu hubadhe. Ammoo mootummaan Itoophiyaa waan inni jedhu mirgi walqixxummaa amantii ni kabajama. Amantiin hundi walqixxeedha mootummaan amantii keessa hin seenu. Cunqursaan impaayerii Itoophiyaa hagnu dhufne hafee kanaafuu Islaamii walqixxummaadhaan kabajaadhaan amantii bira waliin jiraata wanni sanaa softan kun tokkollee hin jiru jedha. Yoo mootummaan akkas jirtu atammoo rakkoo jiraata maali jechuun dubbiin mootummaa kun maaliif dhugaa fakkaachuu dandeenya jechuun ka miidiyaa Itoophiyaa irratti himamaa jiru. Madduwwan kana Gaaffii bareedaadha ka jiru mootummaan yeroo baay'ee miidiyaa qofa irratti osoo hin taane walqunnamtii mootummaa adda addaa wajjin qabu irratti akkasumas kaluu kana fakkeenyaaf murtii koreewwan kana irratti murteessan irratti asiin dura deebii Komishinii Afrikaatti dhimma isaaniitiin wal qabatee jiru kanaan irratti deebii kennan irratti mootummaan wanni jedhumaa inni biyya san keessa konstitushinitti jira. Heerri kun ammoo konstitushiniin kun ummataaf mirga amantiin kenna. Mirgi amantii mirga dhala ilma namaati. Mootummaan mirga kana recognitionii kennaaf malee waan inni mootummaan fedhiidhaan akka mirgoota biraa kennuu miti irraa fudhachuus hin danda'u. Konstitutionii keessa waan jiruuf ammoo nuti keessa seennee ummanni akka amantii isaa mirga amantii isaa akka hin raawwanne gochuu hin dandeenyudha. Seeraan waan jiruuf wanti kun seera hin kabajna dirqama seera kabajuu qabnaadha posiishiniin isaanii.
kuni qaamota adda addaatiif deebii gahaa ta'uu hin danda'a. Wanti kana jedhuuf maa inni biyyoota baay'eetti mootummoonni seera kabajuu dirqama qabanii yoo seera kabajin manni murtii seera kabajan dirquu danda'a. Kanaaf deebiin mootummaa Itoophiyaa kennu sun haga tokko deebii gahaa ta'eetiin itti mul'achuu danda'a. Dabalata immoo mootummaan kana jedheetiin achitti hin dhaabu. Kanarratti dubbiin tun dhugaa akka fakkaatu kiraayisii adda addaa rakkoo adda addaa uumanii wanti mootummaan dalagaa jiru dalagaa heeraa fi seera kabachiisuu malee waan biraa akka hin taane mul'isuu akka danda'an jechuudha. Waan adda addaa uumanii faaktii lafarratti uumanii wanti kun akka dhugaa fakkaatu staaffii adda addaa yaalii adda addaa godhaa turanii jechuudha. Qabxiin guddaan maa inni seerri gaarii fi seerri gahaan seerri kitaaba irratti katabbiidhaan mirga ilma namaa eegu jiraachuun qofti gahaa miti. Asiin dura mootummoonni autokraatik jedhamu kunniin mootummaan abbaa irree biyyoota adda addaa keessa ka ture konstituushinii biyyoota sanii osoo laalle Soviet Union fa'aa jechuudha. Konstituushinii baay'ee revolutionary ta'e akka mallee dimokiraatawaa akka ta'e garuu qabatamaan wanti godhamuu fi wanti heera isaanii irra jiru waan walitti hin dhufne. Biyya keenyas jiru waan akkanaati jechuudha. Garuu biyya keenya kana bira ta'ee tareetiin wanni ta'aa jiru maa inni mirgoonni kunniin olaantummaan seeraa, seerri dimokiraasii, mirgi sabaa konstituushinii san keessatti raggaasifamu mataan isaa mootummaa legitimize godhaan dhufe. San bira taree mootummaan qaamota seeraa kana dhugaa ofii ka barbaadu kana dhugaa seeraatti transform gochuuf. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan namoonni XYZ jedhaman fakkeenyaaf qoreewwan keenya ta'uu danda'anii namoota shororkeessummaadhaan fakkeenyaaf waggaa 4-5 dabre kana keessa himataman ta'uu danda'anii namoonni kunniin wanta akkanaa dalaganii jiranii jedha. Wanta san dalaguun isaaniitiif ragaa ka dhiyeessu mootummaadha. Ragaa mootummaan dhiyeessu kana ammoo manni murtii ragaa kana akkamitti argattee jedheetiin mootummaa gaafachuu hin danda'u. Wayita garii ragaa kana namni ragaan irra dhiyaate himatamaan ragaa kana laaluu hin danda'u. Osoo himatamaan ragaa hin laalin mootummaan mana murtiitti ragaa mul'isee namoonni itti murtaa'aa jira. Haala kanaan mootummaan dhugaa barbaadu check and balance wayitii osoo hin jiraatin jechuudha lafarratti uumaa jira jechuudha. Manni murtii akka meeshaa ta'e fayyadaa jira, heerri akka meeshaa ta'e fayyadaa jira. So jijjiirratu jira jedhama. Jijjiirraan kun garuu mootummaadhaaf bu'aa guddaa fidee jira, legitimize godhee jira. Mootummaan waan qawweedhaan argachuu hin dandeenye tokko seera kanaan argataa jira. Wa tokko guyyaa kanallee dubbattu yoo si dhaga'u seera qabaachuu waan tokko seera hojiirra oolchuun ammoo waan biraati waan jedhu kaasta dubbatte ammallee yeroo dubbachaa jirtu biyyoota abbaa irree keessatti seera qabaachuun qofti mataan isaa yoo mootummaa abbaa irree sun dhugoomsuuf yookaan ololaaf isaaf oolu malee faayidaa hin qabu. Seerii yoo hojiirra oole qaamni mootummaa sadaan jiru yookaan hojii raawwachiistuuf warra seera baastuu fi qaamii jechuun murtii kennu jechuun kaabbootii seeraa sadeen kun wala sila madaalee tokko irratti hagte jechuun wal to'at malee seera qabaachuun mataan isaa jechuun abbaa irrummaa hin dhaabu waan jettu jira. Mirgi amantii, mirgi dimokiraasii, mirgi filachuu, mirgi walqixxummaa sabaaf sablammoota seera Itoophiyaa keessatti barreeffamee jiru abbaa irrummaa mootummaa Itoophiyaa mirkaneessaa jira malee warri sila mirgi sun ittisuu qabu yookaan ammoo mirgi sun mirgi kennuufii qabu tajaajilaa hin jiru waan jedhu dubbattee jirta. Waan sun ammoo diriirsiisanii ramee dubbatte. So akkuma jetti kuni waan mootummaan Itoophiyaa akka haaraatti uume wayitii miti. Mootummaa kana dura biyyoota adda addaatti keessattuyyuu biyyoota poolisii communism socialism kana hordofan konstituushinii akka malee bareedaa mirga adda addaa uummataa kennu barreessanii garuu ammoo haalli uummanni mirga konstituushinii san keessa jiru enjoy gochuuf itti fayyadamuudhaaf jiraachuu qabu marti hin jiru balleeffamee jira.
So fakkeenyaaf biyya keenyaa fudhannu sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiran mirga hirii ofii murteessuu hin qaban haga futtuqutti. Mirga san akka mirgaatti eenyummaan iyyuu itti fayyadamuudhaaf siyaasaan dirreen siyaasaa akka biyya sanii banaa ta'uu qaba. Uummanni constituency isaanii mobilize gochuu danda'uu qabaatanii organize gochuu danda'uu qabaatan adda minimum jechuudha hoo xiqqaate. Garuu biyya keenyatti haalummaan uummanni tokko ummata ofii constituency ofii itti mobilize godheetiin gaafii san kaasu yakka ta'ee jira. So fakkeenyaaf namoonni asiin dura outrage against the constitution yakka jedhamus jira beektaati. Namoonni yakka saniin keessaniin yakkaman namoota ummata mobilize gochuu yaalan. So wantummaan akka mirgaatti heera keessatti mootummaa seera san legitimize gochuudhaaf keeyyanni 939 suni biyya san keessatti politically role inni taphatu xiqqaa miti. Ummata baay'ee stabilize gochuu danda'ee jira. Gaarantiidha kuni jedhamee gaarantii kana waan qabnuuf taa'uu hin dandeenya. Garuu wanti akka gaarantiitti taa'e suni waan san itti fayyadamuu dhiisiiti itti fayyadamuuf sochii wayii waan san itti kalaawwachuun iyyuu yakka ta'ee jira jechuudha. Akkasumatti mirgoota kaawwanis olaalteetiin hin jette qabatamaan haalli mirgoonni suni hojiirratti oolan hin jiru. Kanaafiyyuu mirgi jiraachuun seerri jiraachuun maal ta'aa dhufee inni mataan isaa jechuudha. Yaannummaan haqa yaannummaan dhugaa yookaan ammoo olaantummaa seeraa jennu kuni meeshaa strategic weapon meeshaa ta'e mootummaadhaaf. Jechuun yoo haalli jechuun walumaa galatti jechuun mirgi ilmaan nama biyyi sun keessa jirti mootummaan propagaandaa oolfatu taati. Fakkeenyaaf haalli jechuun wal dhabbii nama hordoftoota amantii islaamaatiif mootummaa gidduu jiru kun jechuun wanni jijjiiramii warri finnee jedhu waggaa 25 darban jechuun bara 1991 as yoo hin jiru jenne jechuun mootummoota duraatiin wal biraa yoo ilaallu jechuun qabiyyeen mirga ilmaan namaa keessattuu qabiyyeen mirga amantii jechuun fooyya'aa waan jiru fakkaata moo? Definitely I mean jijjiiraan hin jiru jechuun hin danda'amu. Jijjiiraan jira garuu ammoo jijjiiraan kuni walumaa galatti olaalleetiin hin jenne jijjiiraan yoomiyyuu hin jira beeke. Wanti hin jijjiiramne tokko jireenya keessatti jijjiirama qofa. Almost jijjiiramni kun seera uumamaati. So jijjiiramuun dhuguu hin jiru jechuudha. Garuu wanti jijjiirame kuni haala mootummicha kanaaf mijaahutti fakkeenyaaf yeroo wahiitti uummanni muslimaa haga tokko jechuudha akka wal ijaaru akka amantii ofii barsiifatu akka masgiida bakka adda addaatti ijaaratu hayyamee ture taas ture wanni kuni. Garuu wayitee sun godhamu mootummaa waan biraa baalaansii waan godhaa ture natti fakkaata. Yeroo duraanii jechuun mootummaan garaan gootu gaafa dhufe jedhu jechuun cunqursaa warra sirna nafxanyaa ka ilaalcha gos tokko ka ilaalcha afaan tokko ilaalcha amantii tokko irratti hundaa'ee balleessuun walqixxummaa isinii kennine jedhe yeroo jechuun warra nafxanyaa yookaan ammoo warra amaaraa fa'aa jedhu waliin qabsaawaa ture jechuun warra islaamaa kan ammoo humnallee tolfachuu fi mootummaan bara 90 keessa waan sanitti fayyadamaa turu fakkaata. Absolutely. Waa baalaansii godhaa jiran wayita san jechuudha wayita akkas godhan. Baalaansii gochuun suni jaraaf baay'ee barbaachisaa ture. Wanti barbaachisaa ture maalinni manni Orthodox Churchiin ideologically ideology mootummaa wayita san dhufee wajjin ka deemuu miti. Tokkummaa Itoophiyaa keessattuu amaarummaa haga tokko ideology duraanii san ka jajjabeessu waan ta'eef mootummaan kun ammoo ideologiin isaa radically ideology duraanii sanirra adda waan ta'eef san haga tokko lallaafisuun barbaachisaa ture. Lallaafisuudhaaf ammoo waan adda addaa dalaganii turan. Patriarkii ari'uu churchii keessa institutionii jiru haga tokko kontroolii gochuu godhanii turan. Kara uummata muslimaa deebineetiin hin jenne haga tokko baalaansii gochuudhaaf jechuudha. Waan ammas hin jedhe kanaaf haa mijaa'uuf akka mijaa'uuf xiqqoo gadhiisaniitiin waan adda addaa hayyamanillee institutioniidhaan qaamota ijaaramoota
keessattuyyuu majlisa jechuudha guutumaan guututti mootummaan hin to'ataa ture. So haala isaanii mijaahutti jechuudha dubbiin akka tokko haga banamu godhanii jiranii. Kun ammoo waan gaariidha. Uummanni musliimaa fakkeenyaaf baay'inaan jechuudha mootummaan kun waan fidee jira waan jijjiiree jira jedhee amana. Amanuun kun ammoo mootummaa kana gaariidha jechuudha. Of course mootummaan uumaa isaatti jechuudha constitutionally mootummaa mandeetii qabu miti mootummaa dimokiraatawaa miti. Haga danda'een wayita garii uummata kaan jabeessuudhaan achirraa deeggarsa argata. Wayita gaan immoo kana deebi'ee kanarraa deeggarsa argata. Kan ammoo sadarkaa amantii qofatti osoo hin taane sadarkaa sabootatti illee dalaganii akkanatti kiraayisisii akkanaa uumanii tenshinii akkanaa uumanii at least yeroo kamittiyyuu jechuudha gosa tokkoon paartii tokkoon deeggaramaa akkanatti umrii fi dheeressuudha. Istiraatejjiin jiru. Itoophiyaan jechuun jijjiiramee akkuma tu jettachuun haqi ta'etti hin jira jijjiiramee waan hin oolle sila. Dargiilleen gaafa dhufu jechuun Haile Sillaasee irraa aangoo qabatee gaafa waan hedduu jijjiire. Haile Sillaasee illee naguufitti ammoo jijjiirama walqixxummaa amantii fidee jira. Dhaadannoon ittiin beekamutu jira. Biyyitii kawaliitii amantiin kaabbaati. Hayimaanoot seeggallinoo hagar yeegwaaraan maali jedhee waan suni dubbatamaa ture. Dargiilleen gaafa dhufe amantiin islaamalleen akka amantii biyya amantii kiristaanaatti walqixxee akka taatu. Ayyaanii amantii islaamalleen akka ayyaana biyyatti akka inni kabajamu waan ta'e godhee jira. Garuu sanillee jechuun dargiilleen ololumuufiif itti fayyadame. Wanni mootummaan kunillee itti fayyadame jechuun yoo gosuun laallee jennu jechuun bulchitoota Itoophiyaa akka duraan irraa jechuun addaddummaa waan qabu guddoo hin fakkaatu yoo waan gorna qajeelsu irratti. I think I agree jechuun wanti jetti sirriidha. Maaliif hundiniyyuu commitmentii yookaan immoo kutannoo mirga kana ummataaf kennu seera mirga ummataa kabaju biyya keessatti institutionii mirga ummataa kabachiisu dhaabuu institutionii independence ta'an dhaabuu commitmentii kanaaf hin qaban. Kanaaf commitmentii wanni qabaachuu hin dandeenyeef maa inni mootummaa dimokiraatawaa waan ta'aniif mootummaa fedhii ummataa irratti ijaarame waan hin ta'iniif. Mootummaan fedhii ummataa irratti ijaarame waan sodaatu hin qabu. Mirga kanneen kennuu hin danda'a jechuudha. Garuu akka ilaalutti mootummaan kun necessarily jibbaa ummata musliimaa waan qabuuf miti jaalala ummata kiristaanaa waan qabuuf miti. Yoo aangoo isaatiif na shakkisiisan jedheetiin hin qaamanu hoo taate mootummaan jaarmayoota keenya kana keessa seeneetiin namoota ofii keessatti guureetiin nuti hojjechuu hin qabu bilisa ta'uu qabnaa amantii biraan duratti fe'uu hin qabu wayita jedhan kana mootummaan namoonni bakkee biraa akka biyyoota dimokiraatawaatti jechuudha democratic public sphere waan jedhantu jira. Democratic public sphere kuni naannoo banaa tokko biyyi yookiin steetonni jennuun kun totalizing gootu namoonni spaces san irratti mirga ofiitti fayyadamanii ilaalcha ofii ibsu walitti dhufaniitiin wal ijaaranii waa dalaguun akkas akkasii hiree waan jiruuf sanitti fayyadaman. Biyya keenyatti sun waan hin jirreef namoonni amantiitti fayyadamuu danda'an. Amantiin bakkee namoonni itti wal dhufan waan ta'eef jechuudha. Sodaa fi rakkoo mootummaa kanaa bilisa ta'uu qabnaa wayita jedhan bilisummaa kana maaliif barbaadanidha. Bilisummaa kana waan biraatiif akka barbaadan ta'e mootummaa abbaa irreetiif kun shakkisiisaadha jechuudha. Warri anaaf semachuu yeroo ammaa kana jechuun rakkoo mootummaan Itoophiyaatii fi hordoftoota amantii Islaamaa gidduu jiru odeessaa jirra sunirra haasawaa jirra. Sun jechuun mootummaan Itoophiyaa warra amantii biraa hordofan jalata jechuu miti yookaan ammoo warra illee waliin nagaa qabaa jechuu miti hin beekna. Warra bataskaan ortodoksii Itoophiyaa waliin rakkoo isaan qaban gamma hin beekna jechuun bifa fonqolchi mootummaa fakkaatuun gaafa biyya bulchuu jalqabarraa kaasee Phaaphaasii mataa ofii Abune Phaawulos godhanii kaammaa kanallee waan itti fufaa jiru jechuun humnaan qabatan jechuun sinodoosii jechuun bataskaan bulchaa jirani. Bakki biraallee jechuun mootummaan harkiisaa jechuun bakka warra wangal barsiisuu qapheenxallee jechuun gargaarsa biyya alaatti dhufu hundaayyuu isattuu qabatee jechuun gar fedhee naannoo fedhee kenna jechuun to'annoon gar hundaayyuu jira mootummaan jechuun amantii kamiiniyyuu wajjin
jechuun hariiroo gaarii nagaa qabaatan hin taane akkisa bulchuu fi taatutti bulchaa jira waan jedhutu jira. Garuu ka islaamaa kun jechuun ka warra kaanii caala wanni inni baay'ee mul'ateef akka mootummaallee waan kan jechuun akka ololaatti yookaan propagandatti fayyadamuu danda'eef rakkoon hundee yeroo ammaa kana jechuun rakkoo amma deemaa jirtu akkamitti akkas dhalattee akkas guddachuu dandeette? Akkanatti fakkaatutti waa lama. Tokkoffaa tarkaanfii mootummaan uummata musliimaa irratti fudhate keessattuyyuu ahbaashiin biyyaan baatee fidanii uummata musliimaa dirqamaan akka barataniif akka barsiisan gochuun tuffii guddaadha. Waan kana warra kaawwan irratti warra amantii kiristaanaa hordofu irratti waan godhannatti fakkaatu. Probably mijaallee ta'uu danda'a. Garuu hagas takka waan deemannatti fakkaatu denominationii itti amanan wayii fidanii dirqamaan bataskanatti irratti tuulaniitiin haala sanii waan deemannatti fakkaatu ta'uu danda'a. Garuu natti fakkaatu. I think tuffii guddaa waan mul'isu natti fakkaata hagas deemuun. In fact kun wanni inni mul'isu maa inni seeraa biyyattii san keessatti waggaa 150 dura wanta biyyattii san keessatti ta'e uummata kan akka yaadachiisu godhaa jechuudha. Jechuun ka yeroo Atsee Yohaannisiin jechuun boruu meedaa gubbaatti bakka 878. Exactly. Namoonni biyya sana bulchan yeroo ammaa kana baay'inaan jechuudha. Center of poweriin biyya kana naannoo sanii dhufa. Ammas namootuma naannoo saniitiin naannoo san jechuudha. Naannoo Tigraay jechuu kiyya. Yeroo ammaa kana Atsee Minilik Atsee Yohaannis dhufurraa jechuudha. So historically yoo ilaalteetiin hin jette uummanni kun yeroo lammaffaadhaaf uummata kan irratti waan kana dalaguu jechuun keessattuyyuu ammoo yeroo awwalaatiif wayita amantiin islaamaa gara biyya kanaa wayita seenu warri amantii islaamaa fudhateetiin akka amantiin masgida achitti ijaaranii fakkeenyaaf Aksuumitti jechuudha. Contributionii guddatu ture. Yeroo kaluu kan ammoo waggaa 150 as wanti godhameetiin ture suni uummata muslimaa keessatti bakka guddaa qaba. Jechuun dhiibbaa irratti gahee irraa jechuudha. So tokkoffaan kana tuffii guddaan jiraachuu mul'isa. Lammaffaan ammoo waaroon terror ka jiran kana wal qabateetiniin mootummaan naannoo sana irratti East Africa jechuudha, Horn of Africa kana irratti mootummaan humna qabu identity isaallee almost Christian ka ta'e extremismii jabaateetiin ka ittisaa jiru isa ta'uu mul'isuu barbaadanii kan ammoo haala adda addaatiin wanno jechuu barbaadan capable akka ta'an mootummoota westit mul'isuu barbaadanii jechuudha. Kuni isaaniif waa baay'ee dalaga jechuun rakkoo uummata musliima wajjin qabaniif qofaaf osoo hin taane rakkoo dhaabota siyaasaa adda addaa wajjin qabaniifis akka bu'uuraa ta'eetiin fayyadaa jechuudha. So mootummaa maal jechuu danda'a? Tarkaanfii fudhataa jira. Waan tarkaanfii fudhataa jirruuf uummanni kun karaa akkanatti rakkisaa jira. Wantoota akkanaa yaallaa jirra. At the same time ammoo tarkaanfii biraallee fudhataa jirra. Garuu ammoo I think targeetiin dhugaa akkanatti fakkaatutti kanarratti uummata musliimaa natti hin fakkaatu. Qaamota adda addaa qaamota siyaasaa natti fakkaata. So strateejichi uummata kana akka meeshaatti itti fayyadamullee I think targeetii biraan fakkaata. Kanaafiyyuu geopolitiksiin isaa xiqqoo uummata musliimaa akka uummataatti bira waan dabru natti fakkaata. Galatoomii Dr. Awwal jechuun asirratti daawwattoota keenya wanni ibsuu barbaadu tokko jechuun namni gaarii seenaa kaayyoo hin beektaa jechuun seenaan kun seenaa yeroo lammaffaatiif hojjetame fakkaata. Wanni amma warri bulchitoota jechuun Ihaadigii kan guddinni naannoo Tigraay irra dhufu godhaa jiru. Bara 1878 jechuun mootiin Tigraay irra dhufe Atsee Yohaannis yeroo Tewoodiroosiin du'ee biyya qabatetti jechuun uummanni Itoophiyaa hundinuu jechuun amantii tokko akka inni hordofu. Amantiin Islaamaatiif amantiin biraa akka badduu fi keessattuu amantiin Ortodoksii yeroo sun
qoqoodamin sadduutu ture. Tawaahidoo. Ortodoks tawaahidoo jira, ሶስት ልደት jedhanii ቅባት ጸጋ አንድ ልደት jedhanii warra hedduutu wal dhabaa ture. Sallee keessa jechuun Itoophiyaa tawaahidoo Ortodoks beetakristaan takkachi kan ta'u qaba. Namni kan hin hordofne jechuun kiristaana miti jedhe warra garii qeessota hordofatan cufa arrab irraa muree harka irraa muree bakkatti. Nama islaamaa immoo nama akkuma hedduu fixe warra matoota walloo beekamoo akka Raas Aliifa hundaayyuu jechuun Raas Mikaa'el Taanii Ali Muhammad fa'a kiristaansa jechuun seenaa suni jira jechuun kan akka daawwattoonni keenya jechuun beekaniif jechuun achirratti waa sii dabalaa yeroo san jechuudha naannoo wallootti bakka naannoo uummanni musliimaa baay'ee nan ture naannoo san addaraash ayixxayyaf jedha wayitu jira addaraash san uummanni musliimaa seeneetiin dirqamaa nyaata foon kiristaanaa jechuudha hin nyaadhu jechuun hin danda'amu wanni ayixxayyaf jedhameef dirqamaniitiin waa nyaataniif ani musliimaa waan kana nyaadhu jechuudha ani musliimaan iyyuu hin jirtu iyyuu guyyaa namni jechuun kiristaan ture halkan jechuun islaama salaatan halkan masjiida guyyaa jechuun namni hundu salaatu dirqamu masjid diiganii bataskaana deebisaa turani qaam isaanii gubbaatti masqalfa goggorachuu qabanii fuulduratti akka bareedina walloo jedhamani qaamii ka kiristaanaati qalbiin ammoo iyyuu jechuun keessi ammoo ka allaati jedhanii waan gosunutu jira ummatii maal hedduu godhe jechuun so wanti amma godhamaa ummati baay'ee waan jechuun seenaa dubbisa ummati kuma haga 500 gaafas jechuun namni walloo jechuun kiristaan irraa islaamummaa irraa kiristaanummaa deebi'e sun keessa jechuun ummatii haga 70 biyya alaarraa warra dhufe walloo keessa nagadu jechuun warra arabaa warra turkii warra naannoo adda addaa jechuun walloon akka malee biyyi badhaatu turte saniin duratti Goojjamii fi Gondarii Tigraay irraa dhufuun duratti jechuun waggaa 100 ol walloon kaaba Itoophiyaa bulchaa turte jechuun maddi beekumsa turte maddi nagadaa turte madda amantii turte jechuun walloon akka malee biyyi badhaatu turte. Eegi Tewodiroos fi Atsee Yohaannisiin dhufaniin duubatti walloon badhaadha irra gara beelatii fi ummati waggaa gama hin qotanne godhan jechuun gara rakkootti dabarte wanni jedhamee barreeffame illee jiraachuun sun akkas maan dabaluu fedha jirata. Wanti dabaluu barbaade wanti amma godhamaatiin hin jiru exactly sanii wal fakkaata jechuu osoo hin taane seencharii 21ffatti wanti akkanaa kun dalagamuun keessattiyyuu ammoo ummatuma yeroo san ummata kanarratti waan akkasii raawwate hin dalagamuun I think sammuu namaa irratti waan uumutu jira waan nama yaadachiisu qabaa jechuudha. So sanuma clarify gochuu barbaadeeti. Tokko jechuu miti. Garuu seenaan haala kanaan hunda seenaa haala ta'e wanni kun hin qaba waan jedhu laf kaa'uu barbaadde. Exactly. Jechuun kan garuu waa takka jechuun yeroo amma argaa jirru warri jechuun hordoftoota amantii islaamaatiin deemaa jiran jechuun warri sochii kan keessatti falmii godhaa jiran hedduun isaanii jechuun gareen akka malee keessa beekamu sagaleen keenya dhagahamu yookaan ammoo warra dimtsaachiin sammaadha. Warri kun torbaan jechuun hiriir nagaa bahu mootummaa sagalee nagaatiin karaa nagaatiin falmu waan akkasiitidha wanni warri godhaa jiru jechuun haga amma sochii kan keessatti nama akka malee du'ee madaahee qabeenyi warri barbadeessu waan warri diigee dhagaallee hin jiru garuu waan tokko kan mootummaan jedhu asitti garuu biyya jechuun Itoophiyaa keessatti jechuun sabaaf sablammootaa fi amantii hedduu fi fakkeenyi nagayaa taatee mootummaan deebi'ee dhaadachaa jiru keessatti warra jechuun amma mootummaa islaamaa warri islaamaa kan mootummaan amantii gosa adda nuun beenutti hin fidin jedhu kana jechuun qaamota jechuun shororkeessitoota biyya adda addaa akka Boko Haram faa Al-Shabaab faa Taalibaan yookaan Ansaaruddin Al-Nusra faa warra akkasii wajjin jechuun wal bira qabanii ilaaluun mootummaa fi jechuun biyya san keessatti nagaa sabaaf sablammootaaf nagaa amantii gidduu fidaa waan jedhu san kaayuun mootummaan odeessuun iyyuu jechuun hin fashaleessu jechuun kijibin godhu sanu. I think mootummaan bu'aa isaa kan yeroo gabaabaa laaluun bira dabreetiin in the long term narratiiviin isaan uuman kun jechuun isaan fayyadamanii yookaan comparison isaan dalagan kun implication isaa maa inni waan jedhu waan laalanatti fakkaatu yeroo baay'ee hoo agarteetiin hin jette even kana dhiisiti jechuun waan akka politically waan sensitive ta'e kana osoo hin taane poolisii biraatiyyuu poolisii hawaasaa fakkeenyaaf poolisii diinagdee osoo laalteetiin hin jette yeroo dheeraadhaaf itti yaadameetiin waan sustainable ta'u tokko waan uummata dhugamatti fayyadu tokko osoo hin taane waan politically mootummaadhaaf productive ta'e wayii irratti
yeroo baay'ee ka invest godhan ka policy design godhan. So I think uumamummaan mootummaa constitutively hoolalteetiin hin jette short term jechuudha. Jireenya isaa gaarantii gochuun secure gochuun long term waan amma jettu kanarra waliigaltee uummata jidduu jiru irratti dalaguu amantoota jidduutti waliigaltee uumuu kuni waan yeroo dheeraa barbaadu. Mootummaan kanatti bu'aa fi fedhii guddaa kanarraa waan qabu natti hin fakkaatu. Maaliif uummanni musliimaatiif uummanni kiristaanaa walii akka illee galuu fedhii waan qabu natti hin fakkaatu mootummaan. Wayita kaan mufachiisu kaaniif waa godhee gammachiisa. Wayita kana gammachiisu immoo kaaniin mufachiisa. At one point at a given moment jechuudha tokko isa jaalachuu qaba tokko isa mufachuu qaba jechuudha. Lachuu akka jaalatan gochuu hin danda'u. Wanti gochuu hin dandeenyeef harka keessaa baafachuu hin danda'u. Yoo harka keessaa baafate hiree uuma. Namoonni bakka biraa itti mari'atan itti haasayan waa'ee biyyaa waa'ee siyaasaa itti mari'atan hin qabne institutions itti fayyadamuu danda'anii jedhee sodaata jechuudha mootummaan. Kana bira dabreetiyyuu mootummaan nama 4-5 walitti qindeesseetiin namoonni akka walirratti basaasan godhaa jira. So long term waan ati jettu kana I think luxury akkasii waan qaban natti hin fakkaatu. Jechuun namni fiilmii mootummaan hojjechaa jiru jechuun akka jaadaawii harakaat fa'aa hubate jechuun akka mootummaan kun waan tokkollee waan ati dubbatte kan jechuun waan yeroo dheeraa biisuun keessatti nagaa fi hariiroo gammachuuf jaalala sabaaf sablammootaaf amantii hedduu fidu akka inni hin barbaanne hedduu ifaadha. Mee sunirra dabarraa moo waan jechuun sochii kana warri biyya alaa akkamitti hubatanii waan jiru gabaabsine irraa haasofne gaaffii deebii kan fixna. Atilleen isaan lama sadiin dubbatachuun karaa isteet biraa jechuun xayyaaraan deemuuf deemta. Mootummaan jechuun akkuma ati dubbatte jalqaba irratti jechuun sochiin kun nu jechuun humni nagayaati humni gaarii tasgabbii fidaa jirra gaafa Afrikaa keessatti. Jechuun shoror keessatti to'achaa jirra. Warra jechuun warra maqaa badaa waliin dhahameedhaan waliin kompeer godhuun. Karaa biraatiin ammoo uummata islaamaatiin mirgi isinii kenne walqixxummaa keessan amantii biraatiin isinii fidee waan jedhu dubbachaa jira jechuudha. Keessattuu jechuun dubbiin jechuun warri amma islaamaa kana waliin wal dhabbii qaban kun warri islaamaa hedduu bakki hin bu'an warri murni gabaabaadha warri jechuun diqqaadha. Warri kun isaan shoror keessoota akka jiru kan warri biyya alaa hagam tokkotti waan kana dhagahaa jiran hagam tokkotti dubbii mootummaan Itoophiyaa jiru kun dhugaatti fakkaatu dhugaalee ta'uu baatte jechuudha. Warra alaa jechuun kan fakkeenyaaf warra mirgoota ilmaan namaatiif dubbatan jechuun sun hin jirani mootummoota biyya alaa jechuun kan waan kan sila fakkeenyaaf jennu tam. Obaamallee dhiyoo biyya Itoophiyaa deemaa ture waan karaatti hubannoon isa maal fakkaata jechuudha. Atilleen Ingiliz jira ta'u mootummaa. Qaamonni adda addaa ka ani namoota adda addaa irraa yookaan immoo riippoortii adda addaa irraa wanneen hubadhe wanta mootummaan jedhu guutumaan guututti waan amanan natti hin fakkaatu. Garuu keessattuu biyyoonni amma waraana shororkeessitummaa irratti fuuldurummaadhaan waraana kana geggeessan Ameerikaa, United Kingdom, broadly European Union kanneen fudhatteetiin hin jette osomaa argan osomaa beekan already waraanni isaan keessa jiran kuni isaaniif almost value biraa agartee waan akka demokraasii waan akka mirga ilma namaa waan isaan value goona kun eenyummaa kenna biyya biratti illee promote goona waan jedhan kana Trump godha. Fedhiin isaanii yookaan immoo bu'aan isaan dantaan isaan waraana kanarraa qaban jechuudha. Naannoo Itoophiyaan jirtu kanatti rakkoon adda addaa jira. Al-Shabaab jira, Somaaleen jirti, Eertiraan jira, achi namoo Middle East kaloosan jira. Biyyootaa fi naannoo extremely unstable ta'e irra jirti Itoophiyaan. Relatively immoo biyyattiin qarqaarsa adda addaatiin humna waraanaatiin stability qabdi. Gubbaa gubbarallee ta'uu jechuudha. Kana ilaalaniitiin isaan okay rakkoon kun jiraachuu danda'a. Waan mootummaan jedhu nu amansiisuu dhabuu danda'a. Garuu ammoo kana bira dabarreetiin bu'aa kenna sacrifice gooneetiin immoo uumaa kana
pressure gochuu yookaan waan adda addaa cooperation partnership wajjin qabnu hin dhaabna bakka jedhan hin geenne. Mootummaa Ameerikaa olaalteetiin hin jette I think waggaa 5 dabre jechuudha. Keessattiyyuu Susan Rice aangoon isii dabalaa adada deemeen walitti kaleen mootummaa Itoophiyaatiif mootummaan Ameerikaa akka malee jabaataa deemeetiin hin jira. Keessattiyyuu kaluu kan eegaa national security presidenticha heedii taateetiin hin jette. Wantoonni baay'een mootummaa Itoophiyaa expose ka godhan uumamanii garuu wanti nu agarre akkuma agarsiisan presidentichi dhaqeetiniin mootummaa ala dimokiraatawaa ta'e tokko filamee jedhe. Wayita mootummaan tokko barcumaa harka 100 argatu at least kuni waan rakkoo qabu ta'uu waan gaafii kaasu ta'uu expect goota biyya sanarraa. Garuu ammoo kan wallaalaniitiin miti kun waan mul'atu tokko riippoortiin mootummaan Ameerikaa Finfinnee irra taa'eetiin hin qopheessu ka waggaan qopheessanoo agartu wanti riippoortiin sun jedhuu fi wanti mootummaan afaan jedhu. Mirgi ilmi namaa jechuun kabajamaa hin jiru waan jedhu fakkaata irra guddinni wanni jiru fakkeessaaf malee dhugaan. Fakkaataa miti guutumaan guututti akkas jedha. It's glaring holaalteetiin hin jette wanti isaan detail godhanii fi wanti isaan ammoo alatti baay'aniitiin hin haasayan waan adda addaati. Kun wanni mul'isumaa inni bakka bu'aan jirutti mootummoonni kunniin jechuudha. Waan akka dimokiraasii olaantummaa seeraa jedhan kana. Garuu jechuun bakka tokkollee lamallee taatu warra hidhame jechuun gaazexeessitoota gada dhiifamanii jechuun mirga ofiitti dubbachuun jechuun yakkaa miti waan jedhu Obaamaa waan jedhu waan dubbata dhagaye warri hidhame keessattuu ka zoon 9 jedhaman yookaan biloogaroota warri hidhamaniif. Garuu warri Islaamaa kan isa dubbatachuun waan gurra namoota waan dhaganaatti hin fakkaatu. Kun jechuun dubbiin mootummaan Itoophiyaa jedhu nu shoror keessatti wal dhabaa jirraa mala jechuun warri qabsoo yookaan mirga amantiitiif falmaniin wal dhabaa jirraa waan jedhu sun Obaamaa waan dubbiin sun dhugaatti fakkaata hinna? Hin beeku kana. Presidentichi kanarratti waan dubbatanitti fakkaatu. Uuman dubbanneen wanta? Yaa dubbachuu dhabuun isaa ammoo dirqama fakkaateeti waan jedhu bira konkuluuzii sanitti waan nu geessu natti fakkaatu. Akka tokko ilaalteetiin hin jette yeroo ammaa kanatti falmiin yookaan ammoo qabsoon kamiyyuu maqaa amantii Islaamaa dhaheetiin yoo jedhe already qabsoo rakkoo qabu wayiiti. Diskoorsii addunyaa kanarra jiru irratti jechuudha. So yoo isaan warra gaazexeessitootaatiif yookaan ammoo biloogaroota adda addaatiif dubbataniitiin uummata kanaa dubbachuudha I understand hin hubatama sun maaliif gaazexeessummaan biloogarii ta'uun value adda addaa ka isaan promote godhan jedhan wajjin hin deematti kalaaya. Kunis akkasuma garuu maqaa Islaamaa amantii Islaamaa wanti dhaayatu martinu almost liability dha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Akka rakkoo lolaa. Rakkoodha idaadha. Kanaaf qaamonni baay'een waan isaanii dubbachuu dhaban I think hubachuu hin dandeetta jechuudha. And it's precisely kanaaf natti fakkaata namoonni baay'een keessattuu uummanni diasporaa kun kana hubateetiniin haga danda'een iyyuu fi qaba. Garuu torbaan sane Obaamaan dhufuuf yoo jedheen duratti jechuun Obaamaan hin dhufin duratti jechuun Obaamaa gammachiisuuf taasisu hin beenu mootummaan Itoophiyaa warra hidhame keessattuu warra gaazexeessitoota sun hedduu gadhiisee ture. Yeroo san jechuun warra hidhamtoota siyaasaa ka birallee ka Oromoo haa taatu ka Ogaadenillee akkasumas warra amantiin maqaa amantiitiin hidhaman kanallee gadhiisaa jedhamee yaadamee gad hin dhiifamne. Amma immoo jechuun dhiyoo kana. Waggaa haaraa sababeeffachuun jechuun warra amantiin maqaa amantiitiin hidhaman jechuun garee jechuun warra Islaamaa dubbachaa ture kan mootummaan duraan waliin marachaa ture hidhaman keessa jechuun nama 6 gadhiisee jirsan keessa nama akka Baahir Umar faa Ustaaz Yaasin Nuuruu faa gadhiisee jira warra garee ammoo maayidhaa tambisee jira. Warri kun jechuun warri gadhiifamaniif warri hidhamanillee jechuun hagii adabbiin jechuun mootummaan itti murteesse hagum tokko. Garii hidhanii garii gadhiisuun maali faayidaa inni irraa argachuu danda'a jechuun mootummaan maaliif waan kana akkasuma kanarratti mootummaan istiraatejii akka bakka qabu hubachuuf baay'ee rakkisaadha beektaan yeroo baay'ee haala isaan namoota kan dalagaan kiyya qo'annaan kiyya waa'ee kanarratti show trial political trial waan jedhamu kana
haala kamiin mootummaan qaamota seeraatii fi heeraa qaamota haqaa dhimma siyaasaatiif oolcha kan jedhu kan jechuudha. Specifically Itoophiyaa irratti osoo hin ta'in kan biyyoota biraallee ilaala. So experience kiyyara researchoota an godhe tokkorraa patternii wayii arguu hin dandeette biyyoota keessatti mootummaan wayita hidhu wayita mana murtiitti dhiyeessu wayita itti murteessaniitiin eegasii dhiifama godhaniif wayita dhiifama godhaniif sanii walqunnamtii hariiroo jiru hoolaaltu patternii wayii arguu dandeette loojikii mootummaan hordofu wayii. Ka Itoophiyaa kana hoolaaltiitiin hin jette baay'ee siin galu. Fakkeenyaaf amma koreewwan keenya namoota dhiyoo kana wal gadhiifaman wal qabateetanii wanti ifan ta'in kanuuf akka abukaatoti ifan ta'in tokko maa'inni namoota kana osoo murtii itti murteessan galmee abukaatowwanii namoota kana namoota hidhamanii hin kennin gadhiisan. Yakka dalaydanii jirtan jedhanii itti muranii jiranii adabanii jiranii adabbii kanaaf murtii awwalatti muraniyyuu ruuliingi mayyuu jechuudha hin kennineef. Mana murtiitti dhufanii dubbisanii jiranii mana murtiitti dhufaniitiin gaafa dubbisan namoota already gaafa awwalaa gaafa manni murtii ofirraa ittisaa jedheetiin itti murteesse namoota gaafa san gadhiisan mara akka isaan yakka keessa galmee keessa jiraniitti godhanii dubbisaa turan. Kun sammaa akka mul'isu maa inni namni murtii san barreesseef namni dhufee dubbisee adda addaa ta'uu mul'isa. So amma akkanatti fakkaatutti san sirreessaa jiran natti fakkaate galmeen hin geenneef abukaatota biyyatti dalagaa jiran. Sila akka seeraatti namni itti murtaa'eetiin hoo jedhe manni murtii galmee itti murtaa'esan murtii san beeksisuu qabaa abukaatoowwan hoo gaafatan argachuu qaban. Oliyyannoodhaaf gaafatanii hagammaan arganne. Osoo sun argamin gadhiifaman namoonni kuni. Nama waggaa 22 itti murteessan gadhiisanii kaawwan wayita hambisan ammoo maaliin discretionii mootummaan fayyadama. Of course mootummaan ufuma iseetiin pardanii initiate gochuu hin danda'a. Dirqama namoonni apply gochuu hin qabanii namoonni gaafachuu hin qabanii. Garuu namoota yakka tokkoon galmee tokko keessatti yakkamanii adabamanii jedhan tokko gadhiifteesni wayii tokko hambiftu maali wanni kriteeriyaan san gochuudhaaf fayyadaman maali? Mootummaan immoo akka mootummaatti cal'iseetiniin akka ta'uu hin danda'u. Arbitrary ta'uu hin qabu. Mootummaan sila nama explain gochuu qaba. Mootummaan wanni mootummaa isii godhu tokkoof accountable ta'uu isaatiin waan dalagu maraafiyyuu iftoomin qabaate. Ragaa kennuu qaba. Explanationii kennuu qaba. Garuu kun hin jiru ture. Dubbiin dubbatam tokko jechuun mootummaan gam tokkoon warra koree kana garii hidhee garii gadhiise jechuun gariin jechuun na wajjiin jechuun wal mari'atanii araaram gooneef gantuudha koree waliin buusuuf waan akkasii jira warra jedhee yaaduun jira. Garuu waan akkasillee warri dubbata akka hin jira. Kabira ammoo jechuun warri hagama gadhiifaman hedduun isaanii jechuun nama sabbiraati jechuun warri maqaa Oromoo dhawata jechuun Oromoo keessa dhufanii fi gara kibbaa dhufan tokkollee hin baane hagama gad hin dhiifamne. Kanaafuu rakkoo naannummaa gidduu amantii rakkoo maqaa amantiitiin kan keessatti naannummaa fi gosummaallee kaasuu fedha. Koree wal dhabsiisuu fedha bifa adda addaatiin waan jedhullee dubbatamaa jira. Wanni sun ammoo ta'uu dandeetti fakkaatti. Ta'uu hin dandeetti jedheetiin hin fudhadhu. Answerar sanatti dubbii hin laalle wayita haasa'amullee hin dhageenye garuu hin ta'u jechuun rakkisaadha. Maal inni jedheetiin hubachuudhaaf yaalii adda addaa godhee ture waan obvious ta'e tokko wanti mul'atu hin jiru. I think akkasitti between the lines dubbisuun hima danda'ama ta'a. Asiin dura wayita namoonni gadhiifaman wanti akkasii ture. Wayita awwala dubbiin kun jalqabu jechuudha. Wayita abbaan alangaa iyyannaa mana murtiitti dhiyeesse naannoo sanitti wayita manni murtii gara mana hidhaatti deebisu rimaand godhu kana yaanni akkasii kaka'aa ture.
keessa seenaniitiin hojjaan namoota babaasuudhaaf afaan gochuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa ture ka jedhu. Kuni garuu sabarratti hundaa'ee naannorratti hundaa'ee ta'uu isaa wanti hin dhaga'in jiru. Garuu jechuun wanni kun maqaa amantiitiin ka'ulle jechuun walumaa galatti eegi ilaallu adeemsa hidhannoo adeemsa jechuun sochii kana keessatti namni akka malee miidhame keessattuu namni akka malee du'e hedduun isa naannoo Oromiyaa keessa wanni jedhu mul'atu jechuun fakkeenyaaf waan qoree ta'e waan roobee ta'e olaalle jedhu. Absolutely sun dhugaadha. Wanti kun mul'isu maal fakkaata? I think biyya keessatti power relation wayiitu jira. Mootummaan bakka itti futuneetiniin dafeetiniin tarkaanfiitti fudhatu qaba. Bakka itti immoo itti laafu qaba. Akkuma reefu siin jedhe wantoota uummata musliimaa kanarratti godhan uummata kiristaanaa irratti waan godhan natti fakkaatu siin jedhee jira. Maaliifi sodaa wayii xiqqoo waan jiru natti fakkaata relatively. Akkasuma ummata naannoo Oromiyaatti wanta uumamuu fi naannoo biraatti wanta uumamu ija tokko waan laalannatti fakkaatu. I think naannoo Oromiyaa sodaallee ta'uu danda'a. Tuffiillee ta'uu danda'a. Garuu wanti amma jettee kanas qofa osoo hin ta'in yeroo adda addaatti wantoota uumaman irraa wayita ilaalleetiin hin jennu tarkaanfii naannoo sanitti fudhachuu fi uf duubatti hin jedhan. So uummanni Oromoo akka uummata musliimaa keessaa uummata bal'aa tokkotti miidhaan guddaan uummata sanirra bu'uun I think waan eegamu. Gaafii sila waan hedduu haasa'u feena jechuun ammoo kan gaafii dhumaa haa godhuuti jechuun atilleen bakka walgahii kan gubbaatti dubbatte wanni atin gaafiin dhumaa tokko kaasta jechuun yeroo tokkotti qabsoon adda addaa jiraachuu dandeetti. Qabsoon tokkini qabsoo bifa Oromummaati. Qabsoon biraa immoo qabsoo amantiiti. Wanni garii akka Oromoo nu ilaalti wanni garii akka amantii keenyatti jechuun nu ilaaluu dandeetti waan jedhudha. Namni Oromoo garii warri garii jechuun nama hedduu yookaan ammoo nama cufa jechuun lebaadhu. Wanni Oromootiif amantii gargarii bahuu qabdi amantii kan dadhabse. Oromoo waan Oromoo jaldeemuu qaba waan amantii kan ofirra dhiisuu qabna. Gariin ammoo lakkiin waan amantii malee waan waaqaa waan akiraa malee waan gosaa yookaan ammoo waan Oromoo saba kan jalin deemnu warra jedha didatu jira. Si qulqulleessuuf gariin lakki nu maqaa Oromoo qofaan deemna wanni amantii nu ilaalu. Gariin ammoo lakki nu jechuun wanni gosummaa nu ilaaltu sunirraa guddannee jirra waan akiraa waan jechuun amantii kenna malee waan jedhu jira. Yaadi kun walitti araramuu danda'a. Wal dhabbiin isaa maali akkamiin araramuu danda'a gaafii dhumaate? I think ilaalchi kunniin dogongora akka ilaalutti. Wanti dogongora ta'uuf maa inni akka ilma namaatti akka nama tokkootti jechuudha. Anaaf si qofa osoo hin taane eenyummaan iyyuu jechuudha. Identity adda addaa qaba namni. Eenyummaa adda addaa qaba. Eenyummaa adda addaa qaba jechuun amantiin eenyummaa kan keete akka tokko. Miti amantiin fakkeenyaaf namni musliima tokko amantii waan koorii isaa qofa osoo hin ta'in wayita guddatu ilaalchonni yaaddonni aadaawwan amantii sanii wal qabatanii eenyummaa namtichi sanii bocan tokko lama miti baay'eetu jira. Oromummaan kan kee akkasumatti eenyummaa kan kee akka tokko constitute godha. So akka namaatti biyyattii san keessatti subject position jedhan. Subject position lama qabda bakka lama jirta. Akka muslimaatti hin bitamta. Akka Oromootti illee hin bitamta. Laayeri bilaalee dabaluu hin dandeetta akka lammii Itoophiyaatti illee hin bitamta. Kuni waan escape gochuu dandeettu miti. Waan fedhii keetii illee miti wayita baay'ee. Kanaaf akka muslimaatti positionii wayii hoo qabadde jechuun wayita jiraadhu jechuudha. Wanti muslima irratti godhamu anan tuqaa jechuudha. Wanti Oromoo irratti godhamu akka Oromoo kiyyaatti sunillee na tuqa. Rakkoon biraa namoota lammii Itoophiyaa jedhaman irratti yoo godhamu taate anallee na tuqa. Fakkeenyaaf paaspoortii Itoophiyaa qabadhee deeman fakkeenyaaf. Namni paaspoortii Itoophiyaa qabu biyya wayii seenuu hin danda'u osoo jedhame na tuqaa jechuudha suni. Now namni eenyummaan isaa haala adda addaatiin express waan godhamuuf bakka adda addaa waan jiruuf positionii adda addaa waan qabatuuf haga dhiibbaan positioniiwwan sanniin irratti godhamu namticha san tuqutti namtichi sun qabsoo sanitti hirmaachuu qaba jechuudha. Kana jechuun qabsoon uummanni musliimaa godhaa jiru kun fi qabsoon Oromoo tokko jechuu miti. Qabsoon Oromoo akka hubadhutti qabsoo abbaa biyyummaati, qabsoo mirgaati, qabsoo siyaasaati, qabsoo mirga ofii hiree ofii murteessuuti, qabsoo aangooti, qabsoo biyya san bulchuu danda'uuti. Qabsoon uummanni musliimaa godhaa jiru
hagana mara ambitious miti qabsoo mirgaati mirga amantii qofa wanta akka mirga amantiitti seera addunyaatii fi seera Itoophiyaa keessatti tarraa'e mootummaan Itoophiyaa mirkaneessuu osoo danda'e sun achumatti dhumataa jechuudha. So kuni konflikt waa wal godhu irratti fakkaatu ani akka nama Oromootti akka nama Muslimaatti lachuu keessatti hirmaachuun kiyya sanarratti an konflikt wayiiyyuu argu waa wal dhawwayiiyyuu argu akka Oromootti wanti an gaafadhu wanti an fedhuu fi akka Muslimaatti wanti an gaafadhu wanti an fedhu wal hin dhawu waa wal faalleessu illee natti hin fakkaatu. Kanaaf namoonni akka Oromootti sochii uummanni Muslimaa godhu kanarratti hirmaachuun qabsoo Oromoo hin laaffisaa rakkootti uuma jedhaniitiin yaadan akkamitti akka sun ta'uu danda'u naaf hin galu. Maaliif qabsoo kanarratti hirmaachuun Oromummaa kiyya irratti implikeeshinii wayiitii hin qabu. In fact qabsoo ana ilaallatu kanarratti hirmaachuu miti ummatuma biraatiyyuu ummata ani keessa hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf gaazexeessitoota yookaan ammoo hoogganaa siyaasaa tokko seeraan al namni sun seerri mirgi isaa akka sarbamu taate rakkoon adda addaa yoo gargar ga'u taate qaamni isaa yoo miidhamu taate nama saniifiyyuu dubbachuu qaba nama saniifiyyuu kaampeenii gochuu qaba natti fakkaata. Maaliif yoo qaamonni biyya san keessa jiran nama saniif mirga isaa hin kabajin anaafis kabajuu hin danda'an. So I think kun wajjin ba'uu qaba natti fakkaata. Ayya galatoomii Dr. Awwal Qasim sa'aatii kan kee gabaabduu qabdu nuu kennite as dhuftee waan kana yookaan ammoo gaaffii deebii akkas fakkaatan waliin godhuuf keetii fi maqaa kiyyaallee maqaa daawwattoota kennallee hedduu si galateeffadha. Ammoo karaa dheeraa dhuftee waan amma nu haasofneen alatti yookaan ammoo waanuma kanallee yoo yaada gabaabsuu barbaadachuun yaada xumuraa godhuu barbaadde yookaan ammoo waan dhaamsa qabaa yoo jettachuun I think wabaa'ee cover goonee jirra wanti anarra as dhufeef keessa wanti tokko mariirra ka ture gaheen uummata diaasporaa maal ta'uu qaba waan jedhu ture yaadota achirratti kaase keessaa tokkuma inni uummanni amma naannoo kana jiru kun jechuudha wanti inni gochuu danda'u baay'ee miti akka ilaalcha kiyyaatti wanti guddaan inni gochuu danda'u tokko daa'imman ofii ijoollee asitti guddatu jechuudha hubannoo biyya sanii sochii adda addaa qabsoo adda addaa kan biyya sanitti godhamaa jiru ijoollee kana barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. I think hireen Oromoo hireen uummata Muslimaa generation dhufu kanarratti ka hundaa'u natti fakkaata. Generation kuni resource adda addaa qaban resource addunyaan hubatteetiniin deebii kennuu fi dandeettu social media itti fayyadamuu danda'an generationiin kuni wanta nuti yookaan ammoo namoonni generationiin dura jiran godhanii ol gochuu danda'a. Kanaafiyyuu I think jara involve gochuun jara engage gochuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Lammaffaa of course traditionally wanti godhamu waan akka hiriirri wayiitti jiru hiriirratti hirmaachuu social media campaign adda addaa wayiitti jiru saniin itti hirmaachuu campaign tokko irratti click gochuun waa share gochuun Facebook fi Twitter irratti waan guddaadha. Kuni waan jedhu qaba. Addunyaa kana irratti wanni maatar godhumaa inni hada matrix lakkoofsa wanti tokko wayita hagana like godhamee wayita jedhamu hiikaa wayii qaba. Uummanni keenya uummata hagana tokko bal'ina qabu. At least gurmuun kuni waa ta'uu qaba. Meaning wayii qabaachuu qaba. Wantoota kana irratti yoo ka fayyaduu kan dandeenye taate maal bu'aan isaa uummanni gana ga'u tokko jechuudha. So kana kuni I think critical natti fakkaata. Gara biraatiin uummata I think abdii dhabeef mallaqaan diinagdeedhaan bira dhaabatanii qarqaaruun kun barbaachisaa natti fakkaata. Uummata koreewwanii kana bichaa jechuu kiyya osoo hin taane uummata yeroo adda addaa waan adda addaatiin akkanumaan mirga ofii waan gaafatee fi yakkameetiin hidhamutu jira. Uummata kana qarqaaruun barbaachisaadha. Qarqaaruun hamilee guddaa namoota sanii kenna. Nama of duubaa qaba akka jedhan godha. Qabsoo sanitti illee akka jabaatan godha jechuudha. Dr. Awwal Qasim
aloo gaafif deebii kanaa fi hedduu ulfaadhi horrible karaa nagaa deemsin jira. Daawwattoota Oromoo TV gaafif deebiin Dr. Awwal Qasim aloo wajjin goone kanuma yeroo ni waan hunganiif sila waan haasoo barbaan hedduu raasuun dandeenye yoo dandeenye yeroo biraammoo karaa Skype yookaan karaa biraatiin walaasaaf yaalla waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif akkuma yeroo cufaayyuu hedduu ulfaadha galata qabdu isiniin jira. Gaafif deebii kana kaameraa fi akkasumas editing godhuudhaan kan yeroo hunda Oromoo TV fi dadhabee hin beekne kan hojjetu Ahmed Yaasin yookaan lammii Oromiyaa hedduu galatoom jennaani waa'ee kiyya ka Oromoo TV na wajjin hojjetan Abdul Jalil Abdallah Said Mahmad Ali waliin anka diroo lamooti galatooma nagaatti isiniin jedha. Waan tokkoon dagachuun barbaanne warri yeroo hunda nu gargaaran kabira akka turaaf hallee yaadachuu fedha. Gaafif deebii kan bakki nuti waraam Tawfiq Broadcasting Network studio warra keessatti Dr. Awwal gaafif deebii goone Tawfiq Broadcasting Network yookaan ammoo TBN hedduu galatooma isiniin jenna. Cuftuu keessa waan daawwataniif ulfaadha nagaatti. السلام عليكم يا أمة كينيا كاني هوس كان رافقات تنجرين ولين وامل كسوغا ربين كينيا ربين نفتول جويتي غاله كينيا كادم نفانا إرغما ربي كينيا نمني ملكاو فدو دوا في جرينيان كبجو دا جمسي كرا نبي كينيا صحابو تردي لالجو فكينيا jiru kophaas ta'ee hawaasa wal keenyaan itti deddeebine fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa akka bisalaama يا ربي فنو قلجي حقيقة إسلاما نتمنى لقاك بالسلامة اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا ديني دوما إسلاما بكم سانجل كبا همانتي بكم سانجل دابت جبا دين كلام خالق فرقا كبا نمني سهن ميزوتي كربي كبا نمني سهن ميزوتي كربي كبا حديث رسولا كان سند جبا أكمتي كرا نمني باسي كبا بانا قدتي في علم جرى كبان رسول تجار دم إسان جبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفني كبان أسينا قدما نتمنى لقاك بالسلامة وإن مسجد هر لافتو تلالمو حكمان النكابو همنا نجدمو بيرو مؤمن توني والاتكابمو والغاي غيات يرو شواممو بكروه مؤمنا يتلنجي فمو من رجالني كيسا ومشمو كل جي رسولاتي كان زبنكمو بكا وننتاني هنتا وجدمو اكستوري مزين كان سينانو همو مناو بولما كيسا تجارمو بكا وني خيري وليادة جيفمو بكا سمو رفيت دمي فمو مدابيكم ساتي ورابتو نمو منامنا من كرامة كتي غرفمو منامنا من فنجليتي ديني نمو علم دنيا آخرة كيسا ورابمو كانين غويني يومو زبانا هندما نتمنى لكاك بالسلامة Oromo TV akeka hayotai Oromo TV galfata dalota Oromo TV hawi jarraf ture Oromo TV mulata egere Oromo TV olifanno si awa Oromo TV gaf kulkulawa Oromo TV darra amanama Oromo TV falma hakanama Oromo TV lelo wala bumao Oromo TV tu bilisumma Oromo TV tu bilisumma Oromo TV Oromo TV da technology Oromo TV yonalan sadarka Oromo TV sagale Oromo Oromo TV fokagan fafrika Oromo TV wal arga sabutta Oromo TV harsa yero hunda
Oromo TV tedil adunya Oromo TV Oromia Kenya Oromo TV rade bubaha Oromo TV Kokoma uftaha Oromo TV Oromo TV Oromia, dia kota, dia abu bandura, bangsawan ilmangke, erregam terbatan jamiu.